Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Down to the channel Aku English with Oromic akkam nagayurtu begjuratan. Guyada aku sembaitan wae corrective condition barach demna chuda. Yero da barketi corrective condition party gayrat qoni lala jura hangama lama lala jura kesatu wae either or jechuun maal akka ta'ee fi akkasumas immoo neither nor jechuun maal akka ta'e kutaa dabre keessatti ilaalle jechuudha. Walumaa galatti either or jechuun is one of the two jechuudha. One of the two jechuudha. Lamaan keessaa waan tokko jechuudha. Neither nor jechuun immoo is none of them or none of the two jechuudha. Yookaan immoo lamaanuu kan hin taane akka ta'e ilaalle jechuudha. Yeroo hundayyuu either or fi neither nor jalatti kan fayyadamnu. Verbiin keenya if it is the nearest of the subject yookaan immoo subject jalatti yoo kan plural ta'u taate verbin keenya plural ta'a yoo ammoo subjectin keenya singular ta'e verbin keenya maal ta'a singular ta'a jechuudha. So it's depending on our what? Depending on our nearest subject jechuudha. Subject jalatti hundaa'e jechuudha. Akkasumas immoo guyyaadhaa waa'ee maalii baranna? It's about both and not only but also baranna jechuudha. Alright. Both and maal? Walumaa galatti guys waan isin beekuu qabdanii both and either or, okay, neither nor, not only but also, whether or kunni martunu mala, they are called paired conjunction. They are called what? Paired conjunction. Maka birati malama paired conjunction. Conjunction lama lama and dem nature. Conjunction lama lama and dem nature. Malifanan both and lama nature. Kanaf paired conjunction in nature. So faidan both and damal, which is so easy. Topic by salphaa. Haata'uutii barachuu illee akkasumallee baay'ee barbaachisu akkanumatti haabeetanii jecha maaf jechuudha. So both and is a correlative conjunction. Is what? Is a correlative conjunction jechuudha. Akkuma kaanini okay both and illee maadha is correlative conjunction jechuudha. Which is mostly used to join two affirmative sentences. Both and faayidaan isaa maalidha? Jecha lama yookaan immoo adjective lama yookaan immoo verbi lama yookaan immoo noun lama kan affirmative ta'e wal qunnamsiisa yookaan immoo walitti connect godha jechuudha. Is join two affirmative sentences jechuudha. Hima negative osoo ta'in hima maali? Hima affirmative lama walitti maa godha? Walitti join godha jechuudha. Okay. Both and is the opposite of what? Neither nor jechuudha. Look, neither nor maadha? Hima negative inni jira jechuudha. Kan lamaan hin taane jechuudha. Garuu immoo both and maadha? Is join two positive sentence jechuudha. Hima affirmative yookaan immoo hima positive lama walitti join godha jechuudha. Kanaaf jarri walii maadha? Both and fi neither nor jarri walii maadha? Walii faallaa jechuudha. Okay? Walii faallaa jechuudha. Jarri walii faallaa jechuudha. Okay. Example, both my mom and my sister are here. Both my mom and okay my sister are here. Amma hima naketi hima kuna hima affirmative lama. Both my mom and my sister are here. Hima kana lola tani sabeti mega ba sabeti lama. Okay, my mom and my sister. Kanafu jeri nama mega nama lama. Kanafu verbin kana mal to qaba plural to qaba. Okay, both my mom and my sister are here. Himni both and all qaba yero hunda yu sabeti mega ba sabeti lama. Either online yeroo hunda sabeti lama lama qaba jechuudha. Okay. Himni kuni example kuni kami wal fakkaata? Not only but also fakkaata jechuudha. Yeroo baay'ee faayidaan both and fi not only but also faayidaa wal fakkaata qaba jechuudha. Okay, kanaaf mee hima kana but also keessaa kaanu. Look, not only my mom but also my sister is what? But also my sister is here. Not only my mom, but also my sister is here. Easy my sister it is singularly one easy. Cool. Example 2. Both Alex and Mary passed the exam. Okay? Verb. So both Alex and Mary passed the exam. Alex if Mary mata jirani isa lamenu qormata
dabranii jiran jechuudha. Both and is the two alternatives. The two alternatives jechuudha. Both and maadha option lama jechuudha yookaan ammoo filannoo lama jechuudha. Yookaan kana yookaan ammoo sana jechuudha. I mean this and that jechuudha. I'm sorry. Kanaafi sana jechuudha. Carraa lama qabna jechuudha. This and that. Okay, this or that is very maadha either or jechuudha. Okay, this and that jechuun kanaafi sana jechuudha. Yookaan ammoo fi bakka fi kana bakka jechuudha. And amma ko fi bakka jechuudha. So this and that jechuudha. Carraa lama qabna jechuudha. Kanaafi sana jechuudha. All right. No, to bachis. When two nouns or two adjectives are joined by both and, the verb is usually what? It's plural. Okay? Akuma sita agartan kana yo both ya wal qabate yo kana both and wal qabate verb kene malta plural jechuudha. Asilalam both my mom and my sister are my sister sinjen. Okay, my sister maal fennan maal si qabna Singure tokko asille singure tokko qabna walin maadha plural jechuudha. So when two nouns maqaa lama jechuudha. When two nouns or two adjectives or two verbs are joined by both and, the verb is usually what? It's plural jechuudha. Kanarratti hundoftanii jechuudha. Okay, example biraa ilaalume. Daraartuu and Geetee are good friends. Daraartuun nama tokko, Geetee illee nama tokko jechuudha. Kanaafuu kun maal wal qabate? Hima positive lama jechuudha. So verb kene maadha? Are jechuudha. Both Daraartuu and Geetee is in jennu. Okay? Both Daraartuu and Geetee are good friends jechuudha. Walumaa galatti tun sasira hubachuu qabda maadha? Himni keessan yookaan naawni keessan yookaan immoo ajjtiin keessan yoo both edda wal qabate verb keessa maal ta'a? Plural ta'a jechuudha. Okay, both the husband and the wife were invited. Look, both the husband, naawni tokko, and the wife, naawni biraat, were in isaa dhufe? The passive form of what? Are jechuudha. Are dhufe jechuudha. Okay, why double case haasaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isaan nama lama akkas godhe kanaaf both wal qabatamaniif maal fedhama? Were fedhama jechuudha. Okay, where if I am actually. Also easy katotate maltasiti. What's that? Example 2. Both her sister and her brother are. Okay? Both her sister and her brother. Kanafu no make jare? Namala machu. So sabeti verbi kene malta puraita actually gabina actually. So why both and dakana fakas actually, which is so easy actually. By salphaa actually. Okay. Homa corrective condition jalqabneef malee barachuun baay'ee barbaachisaadha. Okay, kaitaan ammoo not only but also, which is so similar with that one. Which sani waa'ee wal fakkaata jechuudha. Garaagarummaa baay'ee qaban jechuudha. Not only but also is a part of correlative conjunctions that mostly used to join two sentences together jechuudha. Okay, hima lama bakka takkatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Kan sabeetii lama wal qabate jechuudha. Fakkeenya formulaan isaa maalidha? Subjects. Okay, subject plus verb. Verb chun is are jechuudha. Eegas immoo plus not only plus adjective and but also plus but also and what? Adjective jechuudha. Example. He kene maadha? Subject jechuudha. Verb kene maadha? Is jechuudha. Not only kene formula kene plus adjective handisame adjective da plus but also injira plus what? Adjective. Internet kene maadha? Adjective jechuudha. Kanaaf he is not only handsome but also what? Intelligent jechuudha. Inni bareeduma qofaa miti yookaan immoo bareeduma qofaatti nafne maalleedha? Cimaadha jechuudha. So he is not only handsome but also intelligent jechuudha. Inni bareedaa bichaa miti cimaadha jechuudha. Okay, example ittaanu she is not only poor hiyyeetti qofaa miti but also what? Unemployed jechuudha. Hojiilee hin qabdu jechuudha. Kanaaf jechuudhaan unemployed maayidha? Is nounidha. Adjective dha. Plural maayidha? Adjective jechuudha. Ibsa maqaa jechuudha. Ni ibsa jechuudha. Waan isin taate ibsa jechuudha. Kanaaf formula keenya kana keessa kenna yeroo baay'ee fayyadamu jechuudha. Okay, example taanu Bona is rich. Bona maayidha? Rich jechuudha. Kun hima tokko jechuudha. And he is also famous. Akkasuma maayidha? Beekamaa jechuudha. Hima kana lamii yeroo not only but also welcome to Bona is not only rich but also famous. Bona is not only rich but also what? Famous actually.
Example 2. Fatuma likes football matches. Fatuman football dorgommii kubbaa jaalatti. She also likes handball match. Akkasumas immoo kubbaa harkaaleen jaallata jechuudha. Hima kana yeroo walitti marji goonu yookaan immoo walitti link goonu yookaan immoo join goonu but not only but also lamata Fatuma likes not only football match but also handball match jechuudha. Fatumaan kubbaa harkaa qofa hin jaalatu yookaan immoo kubbaa harkaa lukaa qofa hin jaalatu kubbaa harkaallee ni jaalatte jechuudha. Okay, meaning in hiikaa kana Fatuma likes both football and handball match jechuudha. Kanaafiyyuu maadha hiikaan isaanii almost the same tokkuma jechuudha. Fatuma likes both football and handball match jechuudha. Fatumaan ka harkaa qofa hin ta'in ka lukaas ni jaalatte jechuudha. Okay, example dhuma. Not only my grandfather but also my grandmother are still living today. Okay? Look, not only my grandfather but also my grandmother are still living what? Today. Akkonti jallee hanga ammatti addunyaa kanarra ni jirti jechuudha. So ayitti my grandfather nam tokko my grandfather nama lama fa'aa jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne aarii fayyadama jechuudha. Walumaa galatti daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic barumsi waa'ee both and fi not only but also qabadhee isin dhiyaadhe. Kana fakkaata yeroo taanu barumsa biraatiin hanga walitti deemnutti jechuudha. Laafaa ta'ee salphaa ta'ee irraan tara jechuudha. Okay? Kan ulfaatu illee akkuma ulfaatutti kan laafaa ta'e illee akkuma laafaa ta'e isin barsiisa jechuudha. Yeroo taanu barumsa biraatiin maybe part sadaffaa subordinate conjunction ta'uu danda'a. Hanga walitti deemnutti nagaa na tura jechuudha barbaada. Achi dura immoo akkuma jiraanii chaanaalii kiyya like share akkanaa gootan kabajaa isin gaafadha. Jabaadhaa wal bira haa dhaabannu walaa jajjabeessinu like viidiyoo kiyya yeroo bantan like gootan malee akka hin dhiifne jechuudha barbaada. Bye.